abdatamaatu si dukkanaano sit argaa jalqabati eebbiftee amma dhumaatti silgaa lapheen koo siif gaggabaa saliila meeshaanneeboo haadharra oonattaanta abbaasi maleen qabu. Fanadabeen aftaate binyata jireenyi koo kan keeti itti koo sirraa maddaa ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda. Ansi fanadabeen aftaate binyata jireenyi koo kan keeti Ithiko saramada Tia Yesus narati maka kabda. Oduna nafsi gitu Hayo ko indan kisu Hari soba kotame Tasabur kakut gosu sila jireenyan qabu yoona fayyaara ta'e onneen koyyuu dhaabbatti osoon sirraa adda ba'e ansi fana adda ba'e naaf taate beenyaadha jireenyi koo kan keeti itti koo sirraa maddaa Tia Yesus narratti maqaa qabda. Kallacha furii lubbuu yaa bilisummaa koo idda du'aa gogsitee dhiigaan lalisee koo Nana betam situke makake gunguma orma ojisi namadu sifala faradema sifana dewe naftate benyata jireenyi koo kan keeti ithiko saramada Tia Yesus narratti maqaa qabda. Anwaq ergisaan qabu keeffadhee simfaarsu mooticha na fayyisee nan aarsaan eebbisu walaloonaan katabee madaaluun fiinasaa olaaf gugee kan caalu dhibaayyoo lubbootisaa ansi fana adda ba'ee naaf taate beenyaadha jireenyi koo kan keeti itti koo sirraa maddaa Tia Yesus narratti maqaa qabda. Imbadu mulfinni kee moofi qabsaa Suraadhaaf guddina kee mortootu dhugaaba Marana fi adoftu Maransu wadda kanke Kote fatte tirire Boji
mormituke ansi fanadabe naftate binyada jireenyi koo kan keeti ife koo sirraa madda ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda ansi fanadabe naftate binyada jireenyi koo kan keeti ife koo sirraa madda ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda